sera safu sera safu 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 sera safu sera safu sera safu sera safu sera safu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u akkam jirtu. Baga bacaqii gannaaf koltanii booqaa birraatti baatan. Akkasumas baga jalbultii ayyaana irreechaatiin nagaan isin ga'e. Keessumaa ayyaana irreechaa baranaa adda kan taasisu ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee waggaa 150 riphuuti yookaan hacuucamuutiin booda barana kabajamuudhaaf kunoo uummanni Oromoo hundi bakka garaagaraatti sabaa fi sablammoota wajjin ta'ee haala itti kabajamuuf jiru jalbultii isaarraa ta'uun keenya gammachuu addaanuu kenna. Irra deebinee baga ayyaana irreechaatiin nagaan isin ga'e jenna. Istuudiyoo keenyatti keessummaa affeerranneerra. Keessummaan keenya kun immoo Commander Bafiqaaduu Damisseeti. Commander Bafiqaaduu Damissee wajjiniin haala jiruuf jireenyaa, haala qacarrii, haala hojii, naamusa poolisummaa kanneen kana fakkaatan waliin haasa'aa bunas danfisaaf hin jira waan ta'eef bunas dhugaa waliin turra. Isaan waggaa 35 mana poolisii keessa kan isaan hojjetanii marree muuxannoo addaa isaanirraa arganna jenneetu kan abdannu. Sirba daawwadhaati walitti deebiin. Araroo yaa waaqaraarii hamtuurraa waaqnuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii hamtuurraa waaqnuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii murtuurraa meenuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii murtuurraa meenuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii hamtuurraa waaqnuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii hamtuurraa waaqnuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii murtuurraa meenuu baraarii. Araroo yaa waaqaraarii murtuurraa meenuu baraarii. Oh yaa birra yaa birroole. 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 Uumama qabu yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Rabbi kadhadhu yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Dhiisi kan biraa yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Guddicha abdadhu yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Gadaan oromtichaa yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Duseeti qaroomee yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Hundee dimokiraasii yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Addunyaa farjoomee yaa birra yaa birroole. Oh yaa birra yaa birroole. Bariitee birraan irra gannaa. Hora Finfinnee. Harre Dubbisa Korobaalee wala garraa yaa birra yaa birroole. bariitee birraan hin daldalaa. Hora Finfinnee. Yeeyye Bakka qarsaa baanee wala garraa yaa birra yaa birroole. bariitee birraan hin taphannaa. Hora Arsadii. Yeeyye Godaana beedeeffee wala garraa yaa birra yaa birroole. bariitee birraan irra gannaa. Hora Arsadii. Maaloo Godaa bultundeeffee mari'annaa yaa birra yaa birroole. oo yaa birra yaa birroole. Oo yaa birra yaa birroole. Oo yaa birra. Kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraatii amma nuti sirba daawwannee deebinutti. Bunni zinnaash mataa karkarrootiin bishaatu jettanii. Inuma bishaataa inuma gaa in urgeeffattusi in uddusi. Nufaanaa yoo turtan egaa waan baay'ee nurraa hubachaa turtu. Commander daawwattoonni keenya nu eegaa jiru. Maalirraa jalqabnume? Ani kan natti tolu qacarrii keessan irraatu jalqabne natti tola. Isin waggaa 35 guutuu mana mootummaa keessa poolisummaadhaan sadarkaa adda addaa tajaajiltaniittu. Mee sadarkaa isin irratti tajaajiltan maali jalqabdanii amma koomaandarummaarra jirtu waan ta'eef eessarraa jalqabdan mee sana daawwattoota keenyatti jalqaba achirraatu jalqabna. Jalqaba galatoomni duraan dursa waan naaf turteef guddaan si galateeffadha. Haala qacarrii irraa yoon ka'u akkaataadhuma poolisiin kanaan duras ittiin qacaramuun beeksisi bahee maxxansamee beeksisa bahee maxxansame sana ilaaluudhaan mana barumsaarraa gara poolisiitti qacaramuun deeme. Eessa ture iddoon isaa? Godina Iluu Abbaa Booraa
Ana aallee irratti kan inni galmaa'e poolisummaa qaxarame bara 1976. Gara poolisii yoon deemu mana leenjii galee leenjiirra waggaa tokkoon ture mana poolisii. Waggaa tokko leenjii amma yeroos? Waggaa tokko leenjine leenjii adda bifa addaatiin kan leenjine. Tariitii haala deemsa hojii keessattis wantoota mul'atanii waliin wal qabatee wanti adda isa taasisu waan baay'eetu jira. Adda hidhamneeti kan qaxaramnes Finfinnee qofa tajaajiluudhaaf jedhamneeti kan qaxaramne yeroo sanatti jechaadha. Egaa akkuma qaxaramnee mana leenjii galleenee laga daadhii giddu galeessa leenjii poolisii gallee. Poolisii Oromiyaa jedhamtu moo maal jedhamtu yeroo sana maal jettanii qacaramtan? Poolisii Abiyyaataayii Poolisii jedhama yeroo sanatti. Abiyyaataayii Poolisii. Poolisii warraaqsaa. Tole. Akkasittiin qaxaramnee gaafa qaxaramnee mana leenjii kana gallu laga daadhii lafti nuyi itti leenjine. Egaa nuyi xinnoo lafa qilleensa giddu galeessaa irraa yookaan dhufne gaafa dhaqnee mana leenjii sana gallu qilleensi isaa baay'ee ulfaataadha. Akka tasaa bishaan achi laga daadhii irraa bishaan dhugaatii nama tajaajila Finfinneedhaaf kennu kun iddoo sana irratti kan kuufamee jiru. Qilleensa achirraa ka'u sun dhiibee nama kuffisuudhaaf gaha. Egaa yeroo sanatti itti wal dhaallee baay'ee yaaddoo guddaa keessa gallee qilleensi kun haganuu asii baanutti akkuma kanaan itti fufa taanaan akkamittiin itti fufuu dandeenya waan ta'edhus yaaddoon keenya keessoo keenya keessa ture. Garuuti immoo leenjiin mana poolisii ispoortiidhaan waliis wal qabata waan ta'eef ispoortii qaamni yoo sosocho'e immoo qorra sana dandamachuu danda'a. Hin barre booda. Akkam ture leenjiinsaa? Leenjistoonni doormii irra fiiganiitu kaasu namoonni dafanii hirribaa hin kaane yoo jiraatan adabamu hin gangalchu akka barmeelii. Gangalattanii beektu isin? Gangalachuutti deebista. Baay'ee gangalanne malee. Dhugaa? Yoo gangalannullee lukinessa tokko mataasa tokko rukutee achitti wal joonjessinee walii kaaneetu sana booda fiigichootti fuudha. Adabbiidha jechuudha kun. Sa'aatii eeguu dhiisuu. Baay'ee cimaadha leenjichi. Waan namni tokko balleesse namni hundi adabamu. Seera akkasiitu jira. Namni tokko keessaa balleessinaan namni leenji'u humni leenji'u sun nama 2,000 soo ta'e humni 2 sun adabamu. Waan namni tokko balleesseen jechaadha. Seerri isaa cimaadha ulfaataadha. Eebbifamtanii Finfinneetti yeroo ramadamtan miindaan keessan meeqa ture? Akkam ture? Gaafa eebbifamnee Finfinneetti hojii jalqabnu miindaan keenya qarshii 112 ture. Dhugaa? 112. Jireenyi yeroo fi miindaa isin argattan akkami? Wal simaa? Jireenyi amma waxii diimaa jedhamu kana amma ittoo diimaa yeroo sanatti qarshii tokkotti kennileetiyyuu sumunii deebifanna keessa. Birrii tokko illee hin guutu. Sumuniitu keessaa ittoon diimaa? Ittoo diimaa sumuniitu keessaa deebi'a. Haala akkasiitu ture. Naamusni poolisii tokko maal ta'uu qaba? Uffannaa isaarraa ka'a. Maal jechuudha? Uffannaan isaa akkaataan inni ittiin uffata isaa uffatee ittiin namarraa ittiin adda bahuu danda'uuf akkaataa namni ittiin isa hawwachuu danda'uuf ilaaluu danda'utti uffachuu danda'u. Bareeduu qaba. Miidhaguu qaba. Amma uffanni isaaf kennamu sun kaakee ta'uyyuu malee warra suufii uffatanii olitti ilaalamuu danda'uu qaba jedhamee kan itti himamu. Warra suufii uffatanii irra caalaa hawwatamuu qaba namni militeeriin tokko akkaataan inni itti uffatu ittiin nama fuuldura deemu. Yoo sana hin taane uffannaan isaa miidhaguu baannaan qulqullina qabaachuudhaa baannaan waan inni ilaale sana murtee inni kenne sana qaamni irraa fudhatu hin jiru gadaana hin tuffatamaa jedhameeti leenjiirratti kan kennamu. Sana qabatee bahuu danda'uudhaa qaba. Gaafa bahus sana gara hojiitti jijjiiruu danda'uudhaa qaba. Hin jijjiirre taanaan rakkootti isa mudataa jechaadha. Akka nagayeetti uffata kanaan dabalatee rifeensi isaaniis hamma qaba yookaan inchii qabaa. Hareenni isaanii amma guddachuu qabu qabaa kan jedhamu jira. Dhuguma? Rifeensi mataas harkaan qabamuu danda'uudhaan qabu. Harkaan qabamuu danda'uudhaan qabu. Harkaan akkana qabamee harkifamuu danda'uudhaan qabu. Eenyutu sakattaasa? Dur bara keessan isinii sakatta'u? Hooggantoonni keessan? Poolisiin naamusaa kan jedhamu jira. Poolisiin naamusaa sun uffannaa addaa qaba. Wannoo akkama warra qondaaltonni asirratti godhatan akka warri muuziqaa fa'aa asirratti godhatanu sana qabu isaanis. Asirratti immoo to'ataa naamusaa jedhameetiin barreeffamaaf maal asirratti hin godhamaa fi isaan hojiin isaanii kanu
Ilaalu kopheen qulqullaa'ee moo hin qulqulloofne, wayyaan tokko samee moo hin tokko samne jedhanii ilaalu, qolee kanarra xuriin jira moo hin jiru jedhanii ilaalu. Xuriin yoo jiraate hin adabamu, naamusatti hin adabamuu qabu. Warri kan hunda eeggatanii uffata isaanii tokkosanii qulqullina isaanii hunda eeggatanii argaman immoo fuulduraan ilaalamaniitu dudduubaan naanna'ame hundi ilaalamee lafa amma mataatti ilaalamee boqonnaa kennamaaf nama kana hunda guutee argame. Poolisoonni tokko tokko amma yeroo arginu kan Oromiyaas haa ta'u kan magaalaa Finfinnee surree isaanii yookaan kofoo isaanii iskiinii isa jedhamu sana dhiphisanii akka jiinsiitti dhiphisanii kana isaanii irrattis dhiphisanii waan isaan ispoortiidhaan hojjetanii kun isaanii guddate sana ittiin mul'isanii hodhisiisanii fa'aa uffatuma ispoortii sana uffatuma poolisii sana asitti gashanii hodhisiisanii yeroo isaan deemantu mul'ata hin beeksisa akka kan naamusa akka hin qabne hin beeksisa uffannichi. Bara sanaa fi bara kana adda moo maaliif akkas ta'e? Rifeensi isaanis akkuma isin amma jettan kana kan hin qabamne miti hin qabama. Namni barbaade utaalee mataa isaanii yoo qabe sochoosuu hin danda'a yoo humnaan ofirraa dhoowwan malee. Kanaafuu kun akkamitti ta'a? Kan biraanis sibiilii mata'ellee kan hin taajjabe harka kiisii keessa kaa'atanii deemuu. Poolisiin qophaa'aa ta'ee deema jedhama mitiire harka kiisii keessa kaa'atanii deemuu. Mataa akkas rifeensa akkas godhachaa deemuu, hareeda guddifachuu wanta kana irratti argina. Kanaaf baratu jijjiiramnaan waliin naamusichi jijjiirame moo seerichatu wajjin jijjiirameera moo yeroo dhiyoo baatani waan ta'eef sooroma maaltu maal taanaan akkas ta'e moo akka anatu dogoggora taajjabe moo isinis taajjabdaniittu? Taajjabbiin kee sirriidha, sirrii miti taajjabde tarii ani akkaataan inni ittiin madaalu waan kana haalli to'annaa hordoffii kana dura turee fi amma jiru kun garaagartummaa qaba. Antarii maalii wajjin walitti hidhuu barbaadaniiti akkanatti mul'atutti namni akkuma fedhetti jiraachuun mirga dimokiraasii bilisummaa godhanii maal godhanii ilaaluun naamusa poolisummaa kallattiin ala baasee jira. Bilisummaa isa ijoollee sanaaf jedhanii. Ijoollee sanaaf jedhetti dubbachuu dhiisuu isaanii gadhiisaa ta'e. Mirga kennaniifi mirgi sun gadhiisaa ta'e. Gadhiisii ta'e mirgichatu. Gadhiisii gaafa ta'u uffannaan sunis naamusaan ala ta'e. Akkaataa namni ittiin daawwachuu danda'uu fi namni ittiin hawwachuu danda'u itti siqee ilaalee itti gammaduu danda'u miti amma. Akkuma tamma jette kana akka faashin. Waan akkasitti geeddaranii jiru jechaadha. Bara kan keenya akka kana miti. Tarii bal'achuu danda'a uffanni nuu kennamu sun saayiziidhaan kennamuu dhiisuu danda'a. Uffata bal'ate sana qaama keenyaa wajjiniin haala wal simachuu danda'uu fi haala miidhaguu danda'uudhaan malee gara faashiniitti jijjiiruu miti. Yoo jijjiiramee hin adabama namni kana godhe bara sana. Kanaaf akkaataa qaama keenyaa wajjiniin wal duukaa deemuu danda'uun bareechinee hodhisiifanneeti itti fayyadamuu dandeenya. Amma garuu waa lamatu jira. Kun isaanii akkuma tamma jette akka taajjabdayyuu dhiphisaniitu gooda sana jala qaaraamoo maal waan jedhamu godhanii irra keessa kanaan immoo surree aadaa sakkana bokokaa wayii tokko fakkeessanii lafti uffatan sun jira. Wancareessa akka Taaddasaa Birruu uffatan akkas fakkaata. Kunis waan akkasii kunis hin mul'ata. Kun immoo garuu kan aadaatiin inni sana uffatan malee militarii miti. Kan militarii miti. Militariin ibsu gonkuun. Akkanatti fakkaatutti uffata isaanii isa kaan kabajaan uffatanii isa kana waan achi darbatanii ganamuma ka'anii ofitti diranii waan deeman natti fakkaata komaandar dhiifama naa godha. Yaanni kan keessirriidha. Anumtillee mataan koo yoo ilaalu irra bultanii irra ciiftanii fa'aa yeroo itti jedhutu jira. Maaliif gunnuunfataa wayiiti malee kan tokka'ee kan akkasitti toora godhatee mul'atu miti. Gunnuunfataa sukkuumamaa wayiiti akka qalqala dammaan sukkuumameedha malee akka uffata heeraa miti. Kanaaf inni kun maalirraa maddaa waan jedhu eenyutu natti dubbataa eenyutu na gaafataadha. Ta'ummoo hin qabu silaa poolisummaan jaallatameetitti galama. Ani yoo na gaafatte amma poolisitti akkamitti galteetu jettee na gaafatte jalqaba uffannaa ilaalee hin galee. Uffata warri durii uffatan. Uffannaa poolisii Dargii, uffannaa poolisii Haayile Sillaasee isaan ilaaleetan ani poolisii ta'uun qabaa jedhee murteeffadhe. Uffannaatu na harkisa waan biraa miti. Isin amma uffannaa isaaniitu isin hawwatnaan seentan.
ammallee namoonni naan yeroo yaadanaa laatanu uffata sibiiliin uffatanii isa duwwaa uffadhu yerootti naan jedhamtu jira. Dhugaadha. Kan biraan koomaandar poolisiin ayyaana hin beeku. Incufamaa guyyaa ayyaana waajjirri poolisii. Incufamu. Akkuma miidiyaati jechuudha. Kanaaf incufamu taanaan poolisiin boqonnaa hin qabu jechuudha guyyaa ayyaana. Isin guyyaa ayyaanaa sagantaarraa sagantaa ho'aarraa mana koon oola jettanii uffata baafattanii tuuttaa uffattanii mana keessa jirtanii haalitti waamamtan jira laata nirraan fadhu kan jettan yookaan immoo ayyaana yoo ala ooltanitti ta'e mee isa kana nu haasofsiisa. Tarii yeroo ayyaanni dhufu nuyiif qormaata guddaadha. Namoonni warri sibiilii ta'anii gaafa jala bultii ayyaanaatiin dursa guyyaa 2 guyyaa 3 dura eeyyamni kennameefiiti lafa maatii isaaniirraa fagoollee jiraatan bakka maatiin isaanii jiran deemu. Nu garuu aga ayyaanni kun jalqabamee xumuramutti eegumsi cimuu qaba, rakkoon uumamuu hin qabu, jabaattanii hojjechuu danda'uudhaa qabdu jedhameetu akeekkachiisni nutti kennama. Warri kaan mana buluu nu ala bulla jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraatii ispoonsarii sagantaa keenyaa baankii Gadaa baankii dhaloota haaraatii guddaa galateeffannaa. Baankiin Gadaa aksiyoona gurguraa waan jiruufu aksiyoona kana bitadhaa. Baankii keessan baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa hundeeffadhaa. Akkasumas ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara keenya kabajaati. Ejensiin kun bagattiin isin ga'ee ayyaana irreechaaf jedheera jalbultii isaatiif akkasumas baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraas baga ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee fi hora Arsadeen nagaan isin ga'ee jalbultii isaaf jedheera. Guddaa galateeffannaa beeksisa isaanii yookaan ergaa isaanii lamaanuu daawwannee gara qabxiittaa nutti dabarra jechuudha. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin Gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aga dhagaa jettanii. Baankiin Gadaa sirna Gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. Ammuma. Har'uma. Aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. Baankii Gadaa. Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. Aksiyoonni xiqqaan 20. Qarshiidhaan immoo 20,000. Aksiyoonni guddaan immoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii Gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii Gadaa. Aksiyoona baankii Gadaa bitachuun Gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 25. Baankii Gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf, haqaaf, istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf, daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf, gaa'ela umurii malee ittisuuf, mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf, paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf, akkaawuntii baankii banachuuf inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qabu. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Amma sirra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e jennaa kabajamtoota daawwattoota keenya koomaandar Bafiqaaduu Damissee wajjin jirra. Maaliif isaaniin istuudiyootti affeertan jechuun immoo yoo barbaadan isaan waggaa 35 gara poolisummaa kana tajaajilaniiru. Amma immoo sooroma ba'aniiru. Sirumaa gaaffinnaa dhufe. Sooroma yoon baatani koomaandar? Sooroma kanan bayamma muddeen dhufu waggaa tokkoffaa kooti. Garuu ammayyuu hojiirra jirtu. Amma immoo hojii biraan qabadhee jira. Hojii biraan qabadhe jechuun akkamii koomaandar? Hojii siviilii, hojii poolisii otoo hin taane hojii siviilii ta'ee garuu ogummaa koo sanaa wajjin kan wal duukaa deemuu danda'udha hojii nan hojjechaa jiru.
taa'uun amma sammuun nagaa ta'etti, amma qaamni nagaa ta'etti, amma socho'uun danda'ametti socho'anii hojjechuutu gaariidha. Waan jedhurraa ka'ee sooroma duwwaa qabadhee taa'uun barbaanne. Sooroma duwwaa qabadhee teenyaan tarii waa'een dadhabbiin dhukkubnillee namatti guurrachuu dandeessi. Socho'anii hojjechuutu gaarii ta'a waan ta'eef waan socho'anii hojjetan waan hojjetanii fidantu namatti tola waan ta'e inni sun isatti xaaramee darbameedha. Amma humni eeyyametti amma sammuun eeyyajetti hojjetanii jiraachuun gaariidha waan jedhuuf sammuu koo keessatti kun waan uumamee jiruuf yoomillee amma humni koo dadhabutti hojjedhee jiraachuun fedha waan ta'eef nan hojjedha jedheetan of amansiise. Maarree egaa inni jedhamu sun dhugaadha jechuudha. Amma egaa yeroo isin ilaalan isiniini dargaggummaa keessa waan jirtanuu fakkaattu garuu waggaa 35 tajaajilaniiru jedhee gaafan daawwattoota keenyatti mutarii amaniyyuu dhiisuu danda'u. Kana bira darbame immoo yeroo sooromallee baatanii amma immoo deebistanii qacaramtanii hojjechaa jirtu. Dhuguma poolisummaan haamilee namatti toraa, qaama namaa jabeessaa, ispoortii waan hojjettaniif dargaggummaa nama taasisa moo akkamii? Umurii keessan dagattanii tola. Umurii koo illee hin daganne. Ani hojii poolisii jaalladheen gale waan ta'eef sababa biraa wanta nuyi hin jiru hojii poolisii keessatti akka nama kan biraallee gadhiisee bahuu wanta hin barbaanneef ogummaa sana fedhee yaadeen itti qophaa'een gale waan ta'eef hamma waaqayyo umurii koo sooromaan nagahutti poolisii hidhiisee hin bahu. Poolisiin yoo kabajan ogummaa kabaja barbaadu. Ogummaa nama kabachiisu. Ogummaa jaallatamuu qabudha. Isin gaafachuuf hin tureetti achumaan achi mee ogummicha akkamitti ilaaltu isa jedhu naa deebisaa kan ogummaa tarii ani waggaa umurii amma dabarse kana keessatti waggaa 35 tajaajila waggaa 35 keessaa waggaa 27 sadarkaa gaggeessummaatiin. 27 waggaa 27 gaggeessummaa sadarkaa aanaarraa kaasee haga godinaatti. Qajeelcha poolisii sanatti hoogganaa taatanii jechuudha. Kan aanaa amma godina. Kan aanaa waggaa 18 waliin tajaajile hoogganaa aanaa ta'e. Sanaan booda gara godinaatti hin ce'e. Gaafan gara godinaatti ce'u abbaa deemsa hojii qorannaa akka murtee haqaa kennisiisaa hin ture. Achi keessatti waggaa amma kana xaarirra caalaa waggaa lamman tokko waggaan gammachuudhaan dabarse jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa waan ogummaadhaa wajjiniin wal qabatu waan irra gahama jedhamee yaadamne hojjedhe Asallaa irratti. Asallaa irratti halkan namni nama mana waamee ajjeesee meeshaarraa fudhachuuf qofa jecha. Hiriyaa dhumti isaa manaa waamee bilbila isaatiin waamee ajjeesee meeshaarraa fudhatee meeshaa sana gurguratee meeshaan sun iddoo lamatti gurguramee namicha ajjeese sanas meeshaa gurgurame sanas. Meeshaa waraanaati? Meeshaa qawwee. Qawwee. Kana baaseera kun baay'ee anaaf ogummaa koo irratti baay'ee gammachuu guddaa natti uumee jira. Yeroo kana hojjettanii harkaan namni deemee mee callisi mee ati jireenya kee jijjiiriitii maal yeroo yakkafaa qorattan jechuudha. Maal hojii na adamsitaa mee kanaan jireenya kee jijjiirii jedhamtanii hin beektanii? Amma namoonni tokko saayikooloojii isaanii ulfaataadha maaliif jettee haala kee ilaalaniitu sitti siqu malee haalli kee mijaa'uuf taanaan nama kan biraatiin sitti adeeman malee ofii isaaniitii sitti siquu hin danda'an. Isinitti hin adeemnere? Hin deemne. Haaluma kootu isaanii ofitti waan hin bunne waan ta'eef waan addaa waan arganiif waa'een Arsii keessatti Asallaa keessatti dabarfames akka mammaaksaatti illee kaasanii isa jijjiirtee naan jedhani. Uummata bakka walitti qabee hojiin hojjedhe kana uummataaf gabasa isaa yeroo dhiyeessu galmee xumuree mana murtiitti eddan dabarsee booda sanarratti yaadni naa laatamu ati nama addaati kan jedhamutu naa kenname. Bagan poolisii ta'e jettanii kan isinitti gammaddanii hojjettanii rakkoo baastan kana natti himtanitti. Utuun poolisii ta'uu baadheerate maaluma hojiin hojii kana keessa seenee jettanii immoo guyyaan isin jibbisiise hin jiru? Inni tarii amma poolisii jedhamee amma uffannoon hundi isaa bifa wal fakkaataadhaan kan raabsamu. Armaan isaas gosa tokko. Kana keessaa garuu gochaa poolisii irraan eegamne namoonni yeroo isaan hojjetan kallattiin malletti yeroo isaan deeman gaafan ilaalu maaluma afaan poolisii ta'ee kan hin jedhu yeroo isaa wajjiniin yeroon sii kaasuu barbaachisaa ta'e bara 82 yeroo Iraaq Ameerikaa fi biyyoonni gurguddoon Iraaq irratti duulan sana boba'aan garmalee mi'aayee ture. Yeroo sana boba'aa waraabbachuudhaaf dubartoonni halkan mucaa dugdatti baatanii hiriiru boba'aa sana waraabbachuuf. Isaan hiriiranii jiran kan
utuu jiranuu isaan warri ala buleetu jiruutu warri konkolaataadhaan dhufu jarikaaniidhaan maal jarikaanii abbaa liitira 20 kana qabataniitu dhufu. Sanan booda poolisoonni yeroo sana eegumsa iddoo sana jiran jara sana warra halkan ala bule achirraa ari'aniitu warra konkolaataa dhufee waraabuuf carraa laatu. Yoon sana ilaalumaafan poolisii ta'ee jedhee poolisummaa koo jibbeetta. Namaa wajjiniinis walitti makamee uffannaa kan uffadhee konkolaataa uummanni baay'een ittiin imalu isarrallee yaabbachuu sadarkaan itti jibbuun ga'ee jechaadha yeroo sana. Nan yaadadha bara 82. Garuu immoo yeroo sana baay'een gadhaate warra akkuma maallaan jette ani poolisuma ta'uu kootti ofan jibbee jennaan 83 immoo hojii akkan dhaabu godhame. Hojii dhaabuu moo isa sana turresii wayyaa jettee na gaafatte ati warra akkoo. Lakkii isa yeroo yaadadhu hojii dhaabuu kana naa wayyan jette. Kanaafuu nan jibbee ture jechaadha. Hojii hojjetamu sana gochaa sanarraa ka'ee poolisummaa koo yeroon itti jibbee yeroo sana na yaadadha jechaadha. Koomaandar mudannoo qabdu? Amma mucaan xiqqaan tokko akaayii gurgura. Akaayii gurguraa gara keenya gaafa dhufu namichi akaayii na nyaate naa kaffaluu didee namni jedheetu himannaa dhufu. Eessa jiraa jedhee yeroo sana eebbifamnee baana waan ta'eef namni yeroo. Uffattaniittu immoo? Eekaa uffannee jirra. Waan akkasiitu nu mudate yeroo dhamu hamilee guutuudhaan itti fiigna gara sanatti dhaqnee ilaaluudhaaf. Nama gargaaruudhaaf. Nama gargaaruudhaaf. Gaafa dhaqnee jennu meerre isa kamii jennaan asiraatti konkolaataatti hirkatee jira. Akkanas yoo ilaaleeti. Sagan mucaanis sagan ennaan kanas yoo ilaalee waajjira poolisii dhaqiboo sagan nuyi ittiin dubbannu jedhe. Waajjira poolisii dhaqinu sagan ittiin dubbannu. Sagan hin dandeenye gaggabaabaa. Guddaadha namichi garmalee waan ta'eef hin sodaate jechuudha. Kanaan booda namichi ofumaa isaatii dhufe maal isiniin jedhee dheedu gaafate. Akaayii nyaatee naa kafaluu didee jedhee nu bira dhufe jennaan. Maal kanaaf poolisii bira dhattaare jedheetiyyuu akaayiin yeroo sana saantima 10 wayii akkas. Garuu inni birrii tokko fuudhee kenneef. Mucaadhaaf mucaa akaayirraa sanaaf sanaan kanaan mudannoo nu mudate waan guyyaa sana ijoollee warra biraatti poolisoota warra biraatti himeen waliin kofalee baqqaadha. Biraanuu sodaate waajjira poolisii dhaqe. Inni kun sakanaaf waajjira poolisii dhaqe. Sakana kana gadiif jenne malee. Tole koomaandar mee dhumarratti ergaa gabaabduu ishee. Ani silaa hojjedhee mana mootummaa keessa waan an danda'u hojjedhee dabarsee rachaa jirtu. Amma immoo hojiirra jirtus ammas bakka jirtanitti waan gaarii akka hojjettan shakkii hin qabnu. Kanaaf mee dhaloota kanaaf maal dabarsitu? Ergaa gabaabduu ishee. Ogummaa keessanii wajjin walitti qabsiisaatii. Kabajaa wajjin ta'uu danda'a. Kabajaa naamusa namni poolisiidhaaf ilaalcha inni qabu wajjin ta'uu danda'a. Mee waan tokko jedhaa. Ani poolisummaan ogummaa guddaadha. Yoo sirriitti itti hojjetame, yoo sirriitti dirqama namatti kenname bahame, poolisiin uummataaf abdii guddaadha. Nageenya isaa irratti. Yeroo rakkoon mudatu fiigee kan qaqqabu, rakkoo isaa kan hiikuuf waaqa gaditti abdatamaadha poolisiin. Poolisiin abdatamaa kan ta'uu danda'u immoo gochaa isaatiin yoo raggaasisedha. Waan irraa eegamu sana sirriitti yoo kan fiixa baasu ta'edha. Ammas taanaan poolisiin poolisiidha kan jedhamuu danda'amu uffannaa isaatiin ergama isaa bahuudhaan bu'aa buusu sanaan kan madaalamu malee maqaa qofaan madaalamuun hin danda'amu. Kanaaf ammas taanaan poolisii kan ofiin jechuu danda'u yoo sirriitti ogummaa poolisummaa sana beekee itti amanee ittiin hojjete. Yoo sana hin taane dhiisuu qaba. Dhiisee hojii biraa hojjechuu qaba malee poolisii jedhamee moggaasisaa poolisiidha. Uffannaan isaa poolisii fakkaata. Gochaan inni raawwatu immoo yoo sanaan wal duukaa kan hin deemne ta'e bor abdiin instituushinii sana irratti jiru gadi bu'aa ta'a. In abdatamu dhaabbatichi. Dhaabbata sanarra abdii jiru sana gadi buusuu danda'a waan ta'eedhaaf poolisiin kanaan booda dhaloonni dudduubaan dhufu poolisii kan isa jechisiisu hojiin inni hojjetu poolisii kan urgaa'uu danda'u ta'uu danda'uudha qaba. Yoo sana hin taane garuu namni waan inni jedhe harkaan fuudhu hin dhaggeeffatus ulfinas hin qabu. Kanaaf namni ittiin himatu rakkoosaa. Kanaaf namni akka rakkoosaa itti himatee rakkoosaa sanaaf fala argachuu danda'utti ogummaa poolisummaa isaa sana sirriitti hojiirra oolchuu danda'uudha qaba. Kun immoo eessarraa ka'a uffannaa keenyaan miidhagnee
jalqabuudhaan waan ijaan ilaalaniitti gammadan qoonqoon fudhatti jedhama. Yoo dhaabbiin keenya yoo uffannaan keenyatti tole malee rakkoo kana naa hiikee namni gara keenyaan dhufu waan ta'eef akkasitti qophaa'uu danda'uudha qaba poolisiin kanaan booda. Dhaamsa bareedaadha komaandar. Amma immoo namoota bagattiin isin ga'e jettan yoo qabaattan of carraasni kenna. Jala bultii ayyaana masqalaa fi ayyaana irreechaa baga geessan kanan ittiin jedhu uummata Oromiyaa hunda baga ittiin isin ga'e otoo hin jedhee natti tola. Atillee galatoomi kan sadarkaa kanatti naaf feerte akkan kana dubbadhu kan na goote ani eddan sooroma bahee booda namni na yaadata jedhee yaanne garuu Waaqayyo waan nagaan waan gaariin si yaa yaadatu. Maaltu beekaa gaaf tokko hojii isin hojjettan kanaaf waggaa 35 hojjechuun laayyoo miti. Galateeffatamtanii badhaafamtaniitu kan gaggeeffamuu qabdanii. Kanaafuu gaaf tokko yoona kana qopheessaa jiru ta'a warri poolisii koomishinii Oromiyaan beekamu yoo kana arganis immoo yaadachuus ta'a hojii adda addaan qabamaniitu ta'a. Kan duraa yoo yaadanne malee fuulduratti deemuu hin danda'amu waan ta'eef kan hojii gaarii hojjetan yaadachuun barbaachisaadha. Muuxannoo sirraa fudhanna waan ta'eef. Komaandar yeroo keessanirraa qusattanii hojii keessanirraa dhuftanii istuudiyoo keenyatti argamtanii muuxannoo keessan kan waggaa 35 waan asitti nuu qoddaniif maqaa daawwattoota keenya sagantaa safuu seeraatiin guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Sinin jenna. Atillee galatoomi maatii kee wajjiniin bagattiin si ga'e barattaanus akkuma kana gammachuudhaan itti naanna'ii nagaan ittiin si argamu jedha. Galatoomi. Ameen galatooma. Kunuuti gaa daawwattoota keenya kana fakkaata sagantaa nuti har'aaf jennee isinii qindeessinee qopheeffannee isinis mana keessan teessanii gaa waan adda addaa keessa akka jirtanii fi sagantaa keenya gidduu gidduutti akka daawwachaa jirtan shakkii hin qabnu. Nu faana turuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa fayyaa ta'a ulfaadhaa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Ayyaanni irreechaa fuuldura keenya jiru jalbultiinsa kan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa akka isiniif ta'u hawwinaa nagaatti isiniin jenna. Safuu seeraa safuu seeraa safuu 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 seeraa safuu 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 seeraa safuu 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 seeraa. Safuu 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 seeraa.